barbaada. Artistii Haacaaluu Hundeessaa eenyutu ajjeese akkamitti du'e? Kajoo haala gabaabaa takkaan laaluu dandeenya Oromoo. Maaliif yoo dhugaa barbaanne yoo dhugarratti barbaanne Oromoo wayin isiniif hima. Walirratti duuluu qofti bu'aa hin qabu. Dhugaa hubachuudha. Wanni amma mootummaan oofu jirtu. Wanni amma mootummaan Abiyyoo takka mootummaan nafxanyaa oofu jirtu. Kuni waan dhibbatti beekamtutti waan jibbaa uummata Oromoo qabuuf. Kanaafi Oromoos fitu jira dhiiga Haacaaluutis dho'isu jira Dr. Abiyyiin. Ifi mootummaan isaa fakkaattoonni isaa kana dhugaa walitti himna. Dhagee wayin siif hima. Haacaaluu eenyu ajjeese? Dhibbatti mootummaatu ajjeese. Guyyaa kam Haacaaluun du'e? Kaja'u dokumantarii hattuu isaan irra dalagan surratti siigaluu qaba. Karoora qaban. Dokumantarii sun dalaguuf waan amma duratti karoorfatanii amma duratti waan karoora isaan baafatanii kanarra dhufanii gannaqan. Dokumantarii yeroo dalagan akkasitti illee hin dalagamu dokumentariin. Dokumentariin seeratti hin dalagamu qaba. Akkaataatti godhatamu qaba. Idiitii godhuullee hin beekne. Nuti arginu jamaa teessoo. Ummata idit godhuullee hin beekne, iditillee fakkeessuullee hin beekne mootummaan amma. Bar mootummaa kana maraataa yeroo jennu nuun amantanii bar. Nuti mootummaa kana keessa seennee waan inni ta'u agarree jirraa bar. Mootummaan kun dhibbatti mootummaa biyya bulchuu danda'u miti. Ummanni mootummaa kana deggafus ummata biyya bulchuu dhiisiiti. Jaartii isaaniitillee bulfachuu hin beekne. Jaanjaawaa. Ummata hedduu ummata jaanjaawaa, ummata burjaajawaa, ummata dhamaadha. Meeqoo isiniif hima? Haacaaluu shaniitu ajjeese jira. Shaniin akkamitti isa ajjeefti? Bifa kamiin isa ajjeefti? Haacaaluu shanirra balleeyse. Kajuu mee sammuu isiniif gaafadha. Isinumaan if gaafadha. Mee maal irraa balleeyse ajjeesa? Mee maal jeen shaniin? Jecha takkaa asirratti bahee waa'ee adda bilisummaa Oromoo isaan dubbatu ni dhageessanii jibbaa isaan shaniif qaban. Jawaar Mohaammed isiniin jee jira goonni keessan. Waan isiniin jee badii hundi shanii uma ja'anii nafxanyaan kana onaguma jetti waan hunda yoo badee jiraate. Kana garuu kan dura dhaabbachuu danda'u nuti garuu amma nu burjaajisuuf isaan maal dalagu jiran dokumantarii isinirra dalagu jiran yaa Oromoo. Dokumantarii isaan dalagu jiran wallaaltanii isin kana hunda badeewaa isin kana hunda jaanjaawaadha isin kana hunda wallaalaadha. Dokumantarii akkamii wallaaltan dokumantarii qawwee namarra qabanii nama daleessuus jiran. Intala mana murtii suniitirraa eegali. Waan viidiyoo irra shaniitu ajjeese ja'anii ijoollee fi mancaa fi tuulamaa wal nyaachisuuf ijoollee wal shawaatiif ijoollee wallagga wal nyaachisuuf waan hojjetamu jiru kana wallaaltaniiti burjaajoytanii shanii ajjeese Dr. Abiyyi haqni isaa mul'ate jettanii isin cinaan tokko. Mee bulgummaa kanaa dhiisa. Deeggartoonni Dr. Abiyyi takka biltsiginnaa baanan sammuu hin qaban takka barumsa hin qaban lamada bifa hin qaban sadeessa dandeettii hin qaban. Isiniif himaan warri biyya ormaa jiraatan jireenyuma gaariitillee ummatoota jiraatu miti. Way Awurooppaan jiraatan way Ameerikaan jiraatan forjiidi walumaa galatti mootummaan amma deemu jiru dhugaan isiniif himaani. Jalaa gubbasii waan ifin beekofin isiniif himaani. Wanni amma deemu jiru hedduu waan fokkotaadha waan hin fakkaanne ummata burjaajaa qofa. Deeggartoota bilchiginnaa laali. Mee laali. Qubee barreessuu ni beekan hin beekan. Haasa'uu ni beekan hin beekan. Maaliif Abiyyi deeggarta? Ganda xiyyaaf hin deeggarra kan siin jiru jira. Maaliif deeggarta? Bareedina Dr. Abiyyi soofanni kaayyatuuf hin deeggarra kan siin jiru jira. Waan deeggaraniif hin beekan jechuudha. Ummata burjaajaa akkanaati jira. Ummata kana taradda'uu dhabuu keessan asirratti shaneetu Haacaaluu ajjeesuu jira. Dhaaba Oromoo hin jiru yeroo isin jettan hedduu na dhiba. Wanni amma mootummaan oofuu deemtu gabaabinatti wanni amma mootummaan oofuu deemtu hedduu emotional ta'eetiin jira narra laalina. Wanni amma mootummaan oofuu deemtu Jawaar Mohaammed akka nadhii gammadaa godhuu barbaadan. Nadhii gammadaas warri dhoyse OPDO'n maaliif OPDO'n haala kanaan ajandaa nama uumtee nama beekaa Oromoo dhoysuu kana takka geessi isiniif hima. Koorsii abbaa isaanii mallas irraa fudhatan. Waan koorsii abbaa isaaniitti irraa fudhatan mallas zeenaa irraa waan fudhataniif Jawaar Mohaammed dhoysuu fi laal suutaan laal Jawaar Mohaammed gisee duraa maal nuun jaanii ture yoo yaadattanii jiraate yoo sammuu qabaatan Oromoo.
siyaasan hin burjaajaayina yoo falkaa qabaatan wayin isiniif maal jaan Jawaar Mohaammed inni dhabneeti mana isaatitti marfamee eegamu jira laal akka Jawaar Mohaammed rabshaa kana keessa waan ta'an hin jaan xiqqasho turanii maal hin jaan Jawaar Mohaammed reef ka hacaalu dura dhaabbatee seeraaf dhiyaachuu qaba jaan ni dhiyeessan achirraa mana murtii geessan mana murtiitirraa maal godhuu deeman akka nadhii gammadaa godhuu deeman ajandaa uumanii ijoollee mancaa fi tuulamaa walitti diru jiran amma ijoollee mancaa fi tuulamaa walitti diruu isaaniiti shawaa fi wallaggatti kana maatutti ana amma duratti waan isaan yaalii godhan ilmaan afran qalloo gosaan walitti diruudha yaaliin isaanii abboota garaa takka abboota ummata garaa isaanii garaa tokkocha isaaniitiif bitamu ummata akkasii walitti qabataniiti Harargee keessatti maal isaan godhuu barbaadan gosaan walirra duulsisuu barbaadanii turan garuu tasaa akka hodhabeef nuti isaan dura kunnee irra dammeeyne waan sun dura dhaabbanne amma maal godhan ajandaa meeratanii wanni isaan godhan maal yoonaan jettan ummata mancaa fi tuulamaa wal nyaachisuu jiran sababa Hacaaluu kanarratti ummata wallaggaatee ajjeese jaaniiti ijoolleen wallaggaa akka ummata ijoolleen shawaa akka ummata kana balaaleeffattu ajandaa kana dalagu jira Dr. Abiyyee fi mootummaa isaanii shanee jaanii waan nafxanyaa waan sodaataniif waan nafxanyaa akka malee sodaataniif ummata Oromoo wal nyaachisuuf Dr. Abiyyiin asirratti maal jee ani yooniin hoggaa takka Oromoo tana adda ciccire amata dhibbatti Oromoon walitti dhufuun nu ulfaatti jee dhuguma adduma cicciruu deema yeroo jalqabaatirraa eegal yeroo jalqabaa maal akka jeenii yaadattan yoo jiraattan ani yooniin wallagga dhaqe yooniin du'e Jimmaa fi Arsii walitti bu'a Arsii fi Maarree walitti bu'a jee ture yoo yaadattan laal kana guutuun maaliif Oromoo curuu fi sammuu tana hunda khayyaatu jiru abiyoota nafxanyichi kana guutuu nuti amma duratti ani wanni na miidhu wanni na sheeneessu keessa baadii takkaafillee ta'u Dr. Abiy deeggaruu khiyya sun qofaan na qocceen hanga amma wallahi addunyaa tana keessa waan hin akka suniiti itti sheenaa illee hin qabu akkaan isee deeggaretti itti sheenaa hin qabu guutumaa guutitti ani isiniif hima namni ajjechaa kana godhe kiiloo afur keessa aqana baramtee tolchamtee itti yaadamtee karaa kamiin Jawaar Mohaammadis hiinaa karaa kamiin dhaaba kaafaa'oo bittinneessinaa karaa kamiin Oromoo tana kutaan walitti dirraa ja'anii waan qophaa'ame waan tolfame sunuu garuu iditarii godhuu hin beekan kanaaf ummanni bilisiginnaa deeggaruufi fakkaattoonni mootummaa biyya bulchuu hin beeytanii waan isiin hin jennu iditariillee godhuu hin beeytan natti hin ergattanii iditarii tolchee bareecheetiin isinii godha sila iditariillee godhuu hin beeytan eenyuun laala namni waan kana laalu iditarii ni beekaayi ijoollee akkamtu laala ijoollee emotional taate feesbuuka kana gubbarratti gandaan kutaan wal nyaattu kana laaltanii dhugaa seetan qabsoo Oromoo Jawaar akka qabsoo jaarraa abbaa gadaatii fi Taaddasee Birruutii fi Nadhii fi hundi isaanii yeroo qabsoo tana gadhaaban hiddaan gadhaaban ilmoo jajjabaa magarsanii gadhaaban malee akka feesbuuka gubbaa wal arrabsinee wal xiqqeessinee kutaan wal nyaannu kanaa miti Jawaar tokkichaatu biyya guutuu ashkarakaranii beetanii akkana meerse biyya guutuu meerse kan isa caalu kan Jawaar ilma Jawaariitu gana isin meersuu jiraata kana dhugaa liqimsuu qabdan bilisiginnaa bulguuleen bilisiginnaa jala deemtan isiniif hima wallaaltuuleen horiin isa jala deemtan ummata sammuu dhoqqee sammuu tiisan ummata qubaan gadda qabu hin doona dhage bifa hin qabdu barumsa hin qabdu maaliif akka rabbiin si uume naa galuu dhabe waanuma lameen irraa hin qabdu mee ilaali wanni isaan deeggaru hundi waanuma bulguu takka waan yoo ganama subii agarte waan duraa fiidu galgala yoo su dhufan waan duraa fiidu isaan deeggara kun hundi akka salphaa godhuu dandeenya ummatoota asirratti dhiiga ilmaan Oromootiin qoosus karaa gabaabaan irraa kafaluu dandeenya karaa gabaabaan simple kan Awurooppaa jiru ganduma inni jirutti irraa kafalama kan Suudii jiru kanuma achi jirutti kan biyya Arabaa jirumatti irraa kafalama kun hedduu haala simpliidha isaan kana qixaaxuuf takka karaa dhugaa deebisuuf ummata burjaajaa'ee osoo barumsa hin qabne ganda kiyyatti nama deeggaru ummata jiru kun simpliidha na biratti hedduu diras hin qabu garuu guutumaa guututti ajandaan arra deemu jiru ajandaa mancaa fi tuulamaa wal nyaachisuufi malee abadan never wanni Hacaaluu Oromoon ajjeefte shaneen ajjeefte hin jirtu wanni eenyu ajjeese Hacaaluu hundi isaa kan ajjeese nafxanyaa eenyuufaa bilisiginnaa fi nafxanyaa salaasi bilisiginnaa nafxanyuma isaaniitu
أنا ببري جوار محمد حالا خمين يودن الدنيا خجاء الرخاني إسانو ماتوين مالي خبيراتك هنجو إسني فينما ففكاتون أكا دكتور أبي ورر إنجد دفتني أبي خنبر نمني أسرت باسي نمني دلا خن نمني بيكمتي خنف جوار محمد يبر أرام أتي أرام ودا دمان تهيني جوان تهيني أما رجال فيجيني أسقوري أرام وتن تيتنا لالي نمني جي نمني دكتور أبي خنا تيم جوار محمد توري الرجلو ديجا نفط أنيا في خيسا كبامي جوار جوار دوران أرامو سيسا خنا دكتور أبي ديجا نفط أنيا في خيسا كبوف جوار خاطو مثلا قتيل لك أمي كيسي جين إني خن أمة ساخنا رفيع نياتو تي وقا سيفيني ماني فريشين دنجد أسقوبا فيسبوك دكتور أبي يوجين خالي بناتي بلغون أسقوبا إجيتو مورالي جوار محمد اتين كيت أن هنك أبدا مورالي جولي جوار محمد ديگرتو تين كيت أن هنك أبدا سببني جناني بركم لما في خدا فرور رأيجل خدا جهر رأيجل غافل ليفين جل كبر رأيجل أسقوبا وريد يجسو تري تلچيني والبينو تجنان توكو غافل ستي أسبيتي بيدن دي سجليتي نما حقي خدوية في سجليتي يوسينجا هنجرتو توي أكما دكتور أبي بركونا ما في خلا جام خلا سدين نطفتي وني أتي نطفتي إنجد ديجرتو نيسا هندي باسورد دي في بيت اللي أمة تجيرة تنبين أمة بلغو أمة أفان تكملين بين يو أفان واو هاسوا يتين أفان تكواج أفان براين بيغان يو أفان برا هاسوا يتين سبب برا أمة شينجو أمة ديني ساني cinaan tokko Oromoo cinaan tokko nafxanyaati ummata yeroo kanallee ummata Oromoo cinaa hin dhaabbatin yeruma keessa jiru tanaaw Oromoo cinaa dhaabbachuutti hin jiran jaalatumti harkan jaanii gama nafxanyaa goranii jiran cinaa tokko dhugaan dhibbatti isii himan tolchee bareechee dantaa isinii qabu durii irraa na beektan kanaafuu dhugaan amma jirtu Jawaar Mohammad ukkaamsuuf akkana dhiigammada ajandaa Oromoof baasanii جوار محمد أكام صوفي أجندة خنا في دمله شانين هاجالو أجيفته هنجرتو هنجو منا خنا هندا قد قالوا انتينا أرومو إسمارتي الأرومون خنا أفو مك أخيسا نياجوف مك أخيسا بلي صوفي موتوما بلسقنا وان خنا فيدي خنا أفو أنتيف أفان تكون تاني دراد أبنا الممن شافتو لما هدو أمة أرومو خيسا أمة برتمي هدو أمة برتي خنافو أبداً منش أفتو لما ولدي درو هندن ديسان كاروري خيسان أفرانك الله في إتو والنياتشفني ولا جيسيفني وبؤا الراركن دبدن أين دفتن منش أفتو لما دفتن منش أفتو لما هم يسني دميسن هم يسني دمك أنا جيران أمة برادي خنابو دين يوف ديمتن سكو في من دوف ديمتن خنابو داس إساني أدبت النايشوف ديمتن يعني إسن كبدن يعني موتم مانك أبو خانا إني قدان جوار محمد أجندا جوار محمد دبم سيسوف أكيد نتخطى والنيانوف وان أنا برتني في الدنيا قرو دوكمنتري دلقون بيتن سوري الدنيا إسن قدي موتم ما دوكمنتري اللي دلقون بين أما تدي دمي تربة أرمو دوكمنتري رد دليدني فيت أطرتان قرو يرو زآخانات اللي أمة الدوكمنتري ني دلينجي أكاتا الدوكمنتري اتدلقون لي واللالتن يا أخي ديما درو جارتي ديسان بلشو برا دوكمنتري دلينا درو مهيب أمة بدو أمة كيخيساني أمة خيات أركين بيخو مي أسر دي من نمني بلسك ناجو وانا كتاكاتي لالتو ديني ساتو أرمون فكاتو مي نماس قبا بلسكنا دكتور أبي جو في صورة ساتي في صورة من اللي والبرا خايا وانا فكاتا مرا أديرامي أيسوا من اللي مرا بيرا سرتي بيتشو جولال وانا سان فكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اكسي يرتي اورمو تون خافتو والله سني فخدا لا اكسي يرتي اورمو تون خافتو لا سرتي بيتشو تو لا بلغو فلان انتلن افان انتلن لا حول ولا قوه الا بالله ميكاب بيدي بچون بيغن لا حول وانا دقا يسجرن بل انا كان هذا فاهمه أكمل أربعة سوشيال ميديا كوب سلا دويسو كم نابر سلاوان دويسو كم نفا أربعة ميديا خنا كوب تكاني خني أنا كسيتي أكما مدرو جتشاتورا الزجاج وراجع الله أصبرتي
dhaafi irraa buuna. Namni tokko namni bilisiginnaa jala deemu hin jiru. Kana mootummaan liqimsi siifin himaan. Liqimsi. Kana dhibbarraa dhibbatti hammaasis mootummaan kun ni bu'a. Mootummaan Dr. Abiy jaalatus jibbitus feetuu ilma Minilik ta'ee deeggari waan feeteen ta'ee deeggari jaalatus jibbitus ni bu'a. Warri bilisiginnaa jii asirra deemus ni tumamta biyya ormaa keessatti ni adabamta. Keessaafuu isiniif himan. Waan hedduu isin gaddu ijoollee biyya Arabaa. Hedduu rifachiistan. Hedduu booda irratti yeroo shurxaan si qabde eessa akka dheetu ni beektaa? Wal beenaa bara. Qaxxitaas qabanii manuma hidhaa si geessan. Mana hidhaa si geessan sun eenyu jira? Oromoo jira. Achi keessatti ni beektan gadhu keessi si nyaachisanitti akka shurxaan sitti hin dhufnes. Kana information yoo suudillee jiraachuu baanne guutuutti ni qabna. Akka harree taata gaafas garuu dhufee Dr. Abiyyeen si cinaa dhaabbatu. Kan Awurooppaa jirus akkasuma wal beekna tolchinee wal beekna. Kanaafuu ijoollee biyya Arabaa jirtu warra hedduu xarraqa jiruuf ishii beera takka warra kana xarraqa jechuuf I don't care jedhan dilas akkanatti bootaas ishee kanneen beeku. Maaliif boodarra garafamuu hanqee waan hin oolleef. Kanaafuu akkasii mootummaa abbaa irree Mangistuu lammaffaa yeroo itti deeggarruu hin qabnu. Yeroon tun yeroo uummata keenya cinaa dhaabbannu qofa waan ta'eef akkasiitii emotional ta'eetiin seenee yoonii natti muufate dhiifama naa godhaa. Liivii seenuu barbaadiitii miti. Liivii irraa tureetiin jira. Amataa ol geetiin jira. Annaa waan gariitiin na aarse. Garii kanuma uummata dheengadda Dr. Abiy wajjin Facebook banatee asirratti taraaktareef godhu yeroon arge hedduun itti qofluu ture. Cinaan garii cinaa bara cinaan meedis waa'ee ganda namaa dubbachuun barbaadu. Waan akkanaa tan irra guddannee jira yeroo ammaa tanatti. Akkasiiti guutumaa guututti ulamoottiin teenya beektonni keenya gabbaatanii yeroo kanatti ummata keenyaaf sagalee ta'uu qabdan. Keessaafuu bulguuleen asirra dheengadda dhufte warroota sheekarra duultan suuta lafa deemaa. Namarra duuluu duratti paaswoordii keessan akkaataa itti jijjiirrattan akkaataa feesbuukatti deebifattan baradhaa. Ustee asii beejii feesbuuka xiqqishaa tokko wal cinaa banatti afaan nutti hin barani. Kana Oromoo akkasiiti namni Haacaaluu ajjeesee nafxanyaa fi Dr. Abiy malee namni biraan ajjeefne Oromoo shane jechuu kana nafxanyaan aadaaf qabdi. Nu hundinuu shaneedha amma booda. Oromoon hundinuu shaneedha. Oromoon hundi amma booda shaneedha. Nafxanyaa wanni isiin itti nu beektu shaneedha. Koodiin nuti qabannee deemuu qabnas ayaam shanii farsteenneti qomaan dhiibbannee deemuu qabna yeroo nafxanyaa waan feetiin nu jetti. Kanaaf akkasii ilmaan miyyee ilmaan fuulaanillee Minilik fakkaatu. Isinis abbaa keessan jabeeffadhaa. Huccuu teenyaaf alaabaa teenyallee lafa nuu kaayaa nu cinaas hin dhaabbatinaa. Tanumaan isiniin jechuu barbaade hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha Oromootiya. Inshallah yeroo biraa meebii yooniin dhufee wal arguun keenya hin ooluun isin jaa nagannaa bulaa.